ከጀርባ ሆኖ በሚያደራጁት የታጠቀ ኃይል ምርጫ መንግስት የሚቀየርበትን አማራጭ ሳይከተሉ በኃይል ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አገር ከመበተን ውጪ የተረጋጋ ስርዓተ መንግስትና የተለየ ተአምር አያመጣም። የሀገር መንግስትን መፍረስ ውጤት ደግሞ በሶማሊያ በሊቢያና በየመን አይተነዋል። ፋርሲ ቡልቶኒ ፊ ኤርገምቶኒ በልጽግና አጄፈምተኒ ዲተምተኒ ኒ ቡልቱ ይወሰን ኢንታኔ ብየቲን ኒ ጅግዲ ጅዳ ጅሩም ብየቲን ቱን ዮ ጅግዱ ኢሞ አካ ሶማሊያ የመኒ ፊ ሊቢያ ታቲ ጀቹዳን ዳደኖ ኢሳኒ ኢtti fufanii jiru rakkoo siyaasaa nu keessa jiru mariidhaan hafurru biyyattiin haa tasgabbooftu akka biyyoota guddatanii dimokiraasii haa babal'isnu gatteenee teessoo irratti haa mari'annu hin jedhani sababni isaas nugusummaan kaayoo ganamaa mootii isaanii Dr. Abiy waan ta'eef akka biyyoota gurguddanii Awurooppaa Ameerikaa akkasuma biyyoota biraa rakkoo ni jidduu jiru rakkoo siyaasaati waan ta'eef gatteenee haa mari'annu hin jedhani kunis kaayoo isaanii miti. Kayoon isaanii guddaan akka nuti isiniin jennetti bulaa yoo isin ajjeefne du'aa yoo isin dhoofne dhahamaa yoo isin hiine hidhamaa waan nu jenne jalatti bultuu waan nu jenne yoo hin fudhanne ta'e biyyattiin injigdi jedhaa jiru. Kan nagaa mana taa'u mana dhufanii ajjeesuudhaan akkasuma immoo dargaggeessa mana marra deemanii guuruun gara waraanaatti erguun waraana labsuun kaayoo isaanii guddaa ta'ee jira. Sila kan biyyattii hin eega jedhanii biyyattiin ni tasgabbeessa jedhanii eegan marti waraana labsuun kaayoo isaa ta'ee jira. Mootummaan biltsignaa waan injifatu itti fakkaatee waraana wayii ni jalqaba. Waraana sanis injifatamee as deebi'a. Immoo erga injifatamee booda as deebi'ee ummata isaa saalfatee akkas jedha isaanii miti kan ana wallolaa jiran kan biraati jechuudhaan dargaggeessa ammallee manaa baasee waraana biraatitti ergaa guyyaa dheengaddaa wallotti waraanni biltsignaa kaxaa fi biyya keessatti jigsaniititti yoo faca'u kan anaan wallolaa jiru faannoo miti Eertiraa fi TPLF jechuudha qaanii tokko malee as bahee dubbata. Kun kaayoo isaati waan ta'eef yooyaa harka fuune ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo jajjabduu akkaan barbaachistu taate kan guyyaa har'aa nu dhaqqabde qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya hamma xumuraa dhageeffadhaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiroo miidiyaa mee odeeffannoo keenya har'aatiin dhimma Filisxeem irraa haa kaanu. Shamarreen tun ganna 22 Israa'eliin boqonnaa dhorgitee addunyaan guutuun Filisxeem jedhee akka iyyu goote sanyii fi amantaa osoo hin qoodin haqa namoomaaf mirga bilisummaaf dhaabachuu isheetiin daa'imummaa osoo jirtu addunyaa kan isii beeke. Shamarreen tun aktiivistii lammii Siwiidinii gartaa tun barg jedhamti. Qilleensa haqaa taatee masaraa dheeraa Yerusaalemii hanga Waashingtan DC raaste. Bawwoo Naatnaahuu fi Tiraamp akkasumas akka addunyaan simbira bilisummaa jedhee hawaasa addunyaa afaan tokkoon waamu goote. Noobilii nageenya Tiraamp akkas iyyuuf sana namni sirrii isii kana ture. Akkasumas badhaasa noobilii addunyaa kan bara 2010 ministeera muummee Abiy Ahmed kenname kan isii ture. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiroo miidiyaa mee waa'ee odeeffannoo Filisxeem akka itti aanutti yaada nama kana gurra isin buusnaa isinis hamma xumuraa nu faana tura. Shukran li shaabi Awurooppaa. Kiristaana isii osoo hin jedhin Islaama isii osoo hin jedhin si hoo shukran siin hin jedhan ummata Islaamaa amma jiru kana wallahi shukran siin jedhu parsantii 180. Alatanamu dooni 45 ka ummanni Yahudaa keessa jiru ka ummanni Islaamaa keessa jiru ka ummanni Kiristaanaa keessa jiru isaan keessatti ummanni Borolaamaa hogganu ka akka Ispeenfaa keessa jiru tapha si fakkaate akka mootummaa laalamu hogganaan keessa jiru ilmi akaakayyuu Mr. Mandela juna Afrikaa biyya Mr. Mandela akaakayyuu Master Mandelaan akaakayyuu jedhu ilmi isaa abbaan kiyya taarika qaba anillee taarika qaba jedhee huduuda keessarra jira dooni 45 nama 500 Faransaa Ireland Hollaandaa Almaaniyaa Ingiliz Buluuviyaa Denmark Switzerland Belgiika maal jettani sinama dubbii kana biyyoota Awurooppaa kana keessa nama 500 ka Barlaamonni hoggantoonni keessa jiru dhagaa Islaama gurra banii lakkanatti la gurra banii shokshokeedhaan wayita ummanni amantaa biraa odoollee Falastiin arguu dadhabe jedhee Barlaamaa keessaa ka'e Barlaamaa mangisti mucattiin Mr. Mandela deette
أجازر رجل جنوب أفريقيا الرادفة ولمان مصري ميت يوم بس قافد ولما أتوقع لا مكان ترى ولمان سعودي ميت ولمان سوريا ميت ولمان لبنان ميت كإيراك ميت ورد من برا راقور ندوش ميت ما في زمن كان وقت تيماجرا زمن كان وقت تجيرا ميجرا ما جري فايز الدويرين قزوة كاشف جد لولي قزا كل لولا وجام بشين سمنافق آتي فرد أقاتي ورد درام من برا راجي خادم قرر ندوش أرنجل است شكرا لأهل غزة والله باي أو جانو بافتن ورا مرقة دبرتو تعفيك ورا مرقة جولتي تكوفي دران كل إنسان ورا دران أمة مسكينة وجين آبا تاجران ورا مسكينة وجين آبا شو شريعة إسلام جنا كل جانو بافتن ورا على حق دبتين وقا دبتين من من قدنا كي أمة كان أفسك على مكوفت إنهم كذيون إنهم حقيقيون إنهم جهاديون إنهم وفقدسوا وفتطلجوا وفتولوا لا مكانة عند الله ربي برت لنا ما برت الله حاجة اسم مدالا حاجة اسم مدالا الدنيا ما لك سنتاتا قيمة في قيمة كيسن مدالا ركيته وقال ما في وي وري فلسطين كلام سمع جت مسجدات اللهم حرر مسجد الأقصى المبارك وري حرر دفنان كلنا شيء نرى في تنقوله وفي شتان وفي لكان بقى يسنت نسين النمل أردنا سلبين أمة الإسلام ويتا أوروبا في أتر في دوني أفرطم الشني إسلام كان يعجب نجته أرى أمة جتون أمة صدقة جتون أمة كنة جتون أمة بيكا جتون أمة عاقلة جتون أمة إسلام جتون أمة غزة والجندابة أمة بيلا باسو إيبو باسو قرأت أمة إسلام جتون كان كأشتي دلنا أرى سلبين كيسن غزة أوروبا كل برلمان أوروبا كل في أتر dubartii mataa qullaa surreeyyaatu argitanii dubartii qullaa surreeyyaatutu gazzaa nyaachifna jedhee deemaa dubartiin ajjabattu ammoo maa adrii akka itti wasafu wallahi alazim hedduu isi dowlaan 57 tiraabii lola gazzarraa dhaabiif niiyorkitti kaleessa kadhatti niiyorkitti allahumma yaa rabbana wa yaa ilaahana laa yoje inni manki jibaan booyin an jiru amma yoo quwwaa qabaatee yoo dandeettii qabaatee yoo kaayoo qabaatee yoo istiraatiijii qabaatee yoo uumama qabaatee yoo dandeettii qabaatee jagna taate rabbi jala harka qabadhu ummata akkana kanarraa dubbadha tankii Israa'el mirkaafa akkuma 1,200 fa'i tadmiir sheetumaam abeeytuun jaalattanii jibbitanii osoo waan taankiin sun gubate Itoophiyaa kennanii waggaa miliyoona nyaatanii bara tadmiir dhiira irraa dalage taankii 1,200 mirkaafa akka tokkochi miliyoona $7 bira تدمير مدرعات إسرائيلي كما تقفوا أنتم تدمير جرافات كما تقفوا تدمير برانا جنرال توتا هوغان توتا نيات أصواتي شربا في كربو في الدقور تجاري إذا كان الراد بتي ربي من المؤمنين رجال جري حتى دعوة ما نتوهم دعوة ما نتبوتو أجر تدي بيتني دين جناس تي ما المير ربي صدق ويتدعوة كاتو لقى كان أبو إيه قرينا ورانته ويا توكو بيلا تجيبولي أما بيلا سنين نترجع ما سيفي ويدو سمرانه لا ولا فلسطين أما كان كله نملي دي بيوت تيمات ومن سلوفا كني وجوله وفي مرة في على وبا وفي فتاة هنا أنا ماذا فعلت مال دلقي كان وجد المان في جهالات توتا فتاة وامريكا فتاة أنا ما أقدر أقول أنا ما كانت أمة فلسطين تبتم الحمد لله أفتكر به التيمبونا ولكن شكرا لأوروبا والله شعب أوروبا أستراليا لا أمة كتبه لا بو إنجليزي أمة كتبه بونس أيروس أرجنتين كسلا البرازيل موتوما كولومبيا لالي إسلام دولة شنتامي تربا غورس إسرائيل جيش إسرائيل كتبتم مدالا موتوما كولومبيا أنا كتبت توبا أجري نيويورك توليتي كابانيو هولوتي روزا مالي واتا كامبين تهيا جتون وليتي كاباني ومن الإسلام ما تكنا غرامتي والله بالله دولة الإسلام كانت تندبر دوران أنا هنا جنان أنا هنا أمتك أنا نقاد بري والقيام تجار الأموال naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar keessatti murni bataskaana ijaarsaaf ittiin kuruufee hirkifamee ture jijjigee yoo xiqqaate lubbuun namoota 36 dabre. Ayyaana waggaa Maariyaam kabajuudhaaf hordoftoonni amantaa bakka sanatti argaman osoo bataskaana hojjetamaa jiru kan daawwataa jiran mukni wal irraa tuulamee ture jijjigee namoonni akka du'anii fi madaan godheera. Balaan kun onkololeessa 1 bara 2025 barii sa'aatii 1:45 irratti kan ta'ee fi kanaan ammoo hanga ammaa namoonni 30 lubbuudhaan darbu mirkanaa'u namoonni 200 ol ta'an ammoo midhaan irra ga'u itti gaafatamaan waajjira poolisii aanichaa Inspektar Ahmad Gabayoo BBC'dhaaf himee jira. Hidhattoonni dibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti akka kennatan miseensa koomitii jedhe Abaaboon gorsa ajajaa olaanaa Abaaboo kan ta'an jaal jireenyaa guddataa loltoota keenyaa miti jedhe. Loltoota Hawwaboo jechuun kan hoogganan isa Maroo Dirribaa tahee itti aanaa isaa Gammachuu Abooyee kan ta'e kan koree hojii raawwachiistuu fi miseensa gumii sabaa qabu akkasumas zooniilee 8 jalatti
kan hammatamee fi tartiibaan hoogganamudha jedhe. Itti dabaluudhaan gareen kun warra ummata irraa waan bobbotataa yookaan saamaa turedha. Inumaayyuu ummata irraa isaan tiksaa turre amma galoon isaanii ummataaf boqonnaadha jechuudhaan ibsan. Hidhattoonni amma galan kunniin eenyufaa akka ta'an eessaa akka socho'aa turan quba qabna garuu waraana keenya miti jedhan. Gareen tokko Horoo Guduruu keessa hoogganaa kan ture Faqadaa Abdiisaa kan jedhamu ji'a tokko dura mootummaatti harka kennadhe jechuudhaan galee jira. Hidhattoota galan keessaa ajajaa olaanaa garichaa jalatti hoogganamaa kan turee fi miseensa keenya kan hin taanedha jechuudhaan jaal jireenyaan dubbatanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabii godhee sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan hojii jabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.